dhufan. Maalan godha? Amma gochuun nan ta'u. Diaspora. Jirtai. Hey, bro. Hey. How are you? Fine, thank you. Jirta kam? Fine, thank you. Jirta. Jirta. Maali guyyaa balbala cufattee deesaa Maal goona fala maalii qaba? Fala maalii qaba? Balbala qofa arteete afaan keenya ibsu fannee taa'irra. Of eeganiitu yaa waaqni eegi jedhu. Of eeganii yaa waaqni eegi. Maal oduu mana keessaa gadi hin baatu? Akka ndaanqoo hammattuu mana keessaa gadi hin baatu arreessa baate. Har'a qilleensuma kana kana tolu naannanii qilleensa kana fudhadhee kan nama naannoo. Qilleensa keenya isa bareedaa kana nu saamuu kaatee baate. Yaa. Maal noori seeni seeni. Seeni. Maal hojjechaa jirta? Anu kun biqiltuu kana bishaan hawaasaa jira. Wow, you are in the good job. You are in the good job. Ingilificha moo isaa jira. Oh, hojii dansa irra jirta. Hojii bareedaa irra jirta. Kan maal goona biqiltuun hin jiru taanaan nus hin jiru jenneetu beekta. Biqiltuun hin jiru taanaan nuti kabaan aree kanaafidha beekta. Amma dhangalii jechuudha. Waan dhugaa tokko asitti jechuudha. Amala koo beekta. Isa kana waan asitti wachuun guddaan miti. Ani biqiltuu guddisuu sirriitti hin jaalladha. Amala koo keessa. Biqiltuu guddisuu waan hin jaalladhuufi warri biqiltuu irratti hojjetan hin dhufan. Warra biqiltuu irratti hojjetan? Warra biqiltuu irratti hojjetan na bira dhufaniitu nattaasaan. Ani sitti naasee isaanii nattaasaan. Walitti haasofnee nattaasanii itti naasee walitti haasofnee inni tokko garaan isaan mana ga'a. Inni tokko reefu garaan isaan mana ga'a. Inni tokko inni garaan isaan mana ga'a yoo haxinne torbee lama keessatti hin daa'e. Sabooddii nattaasaan ingiliffaan ifatanii akkuma keemmaa ingiliffata dabalanii nattaasanii waan hundumaa isaanii sabooddii inni tokko mataa raasee akka jedhametti harka isaa raaseetu irratti hojjeta. Irratti hojjenna. Irratti hojjenna. Kun hojii guddaadha waan ta'eef hojii akka biyya keenya jijjiiruu danda'udha waan ta'eef biqiltuu dhaabuun immoo biyya keenya jijjiira waan ta'eef irratti hojjenna naan jedhee kana booda iyyuu kilaastira irratti jijjiira. Kilaastira irratti jijjiira naan jedhee egaa maal gootare hamma maala keessa biqiltuu gootiif wanti jijjiiru jetta. Hamma kana keessa biqiltuu gootiif takka hundee jalaan bos takka mataarra wanti nuti amma gartaa amma kan agartee hin jiran agarta kana. Naa rakkoo hamma kanaatu jira. Kanaaf rakkoo hamma kanaatu jira. Akkuma jettee biqiltuu akkasiin bareedu kana eenyutu hilaaf jettee? Maaltu hilaaf wanti hiluuf hin Isa kana meeriisiiti. Ni hoottu. Waa'ee ziyaadeera waa'ee ijoollummaa keenya waliin. Waa'ee ijoollummaa keenya amma yoon kaase wanta si boosisu jira. Wanta si boosisu akka wayya bara sanaa wanta si boosisu jira. Sitti immoo bara intalli tokko kutaa shan barannu maqaa keetii barisaa keenya xalayyaa jaalala barreessaa fidaa jennaan. Sittee barreessite. Maal osoo na yaadachiisi? Waan guyyaa sana gaafa yaadadhu baay'ee na dhibaa boossee torbee tokko guutuu mana barumsaa dhiifte. Na dhiisisa. Osoo irra ta'e eenyutu akkasitiin bakkata jette. Baay'ee garuu wanta sana keessaa quba qabda jedhamtee shakkamte beekta miti. Ati duruma na shakkita. Duruma na shakkitati. Yoo na shakkite tokko yoo jiru duruma na shakkita. Hawaasa keessa akka garaa waaqaa kana qulqulluudhaan waan kennu. Intalli sun eessa jirti? Amma garaa kee waa yaade yoo ta'e dogongortee ta'a of goyoomsite isheen sokkite. Haadha ijoollee taate haadha ijoollee haadha daa'imaa taate isheen yoo ta'e isheetii goyoomsa isheetu ariifatee waa keessa gale jetta. Isheellee maal goota ishee dhumeera garuu amma akkam garaan kee waa si boora'aan jiru waa yaanne garaan kee waa yaanne hin ta'e maa waa yaanne taatan garaan kee waa yaanne. Egaa hin hafaa jetteetu guddina shorti taa'e. Durba shorti hin barbaachisu. Maal jechuudha? Ati biyya kana jiratta durba shorti. Durba shorti maal jirti? Durba loongii fuudhuu qabda. No. Ishee loong. No, bra, akkas jechuun gosa hin taane yeroo gabaabaa keessatti hin oolaa jedhee isheetu godheetani. Akkas taanaan weerra jibuufattee ta'a. Siluma gaafate akkas qoomeedhaan qaxxistu mara jetta. Dubbii gara suma sirratti No. Just on process. Just on process. Ani abeeti. Ani ati faranjii lakkisitee. Ani ingiliffaa yoo murtaa. Ani faranjii garaa geessaa jiru gaara fi. Inni godhattee amma numa biraa baatee dhattee maa ingiliffaa kana bartee mudurtee inni rakkiftamni akkamuma gammaddaadha biyya kanaaf. Gammachuun ammamiisitti dhaga'amaa. Ayyuu, doggorii maal taate? Wanta akka biyya kee keessa jiran. Kanuma sin immoo. Maatii maammaatu harmee Oromiyaarra caala jetteetu kunoo qilleensa akkasii yoo qabdu. Waan taphastu waan dhugaa fakkaatu sitti muu jechuudha. Anuma tammanni dhaalaadhaan biyya kana keessatti dhaallee wanti guddaa. Asuma tafaarra miti. Guyyaa tokko garuu biyya kana keessa jiraachuuf nama fedhii hin qabne. Garuu carraa kootu hidhaa malee hidhee na kaa'e. Finyoon natti hin jiru.
Garuu hidhaa malee teenye guyyaa tokko biyya kana keessa buluuf dhiiba tokko. Garuu maal godha tokko carraa hanqee dinaa kennanii barqiseen tokko ture miti. Hayyoo duuba gorii jireenya tajaajatu sun hundumti isaa akka ati yaadu miti. Achitti namni dhimma kee qabu hin jiru. Ganama ba'a galgala gala. Du'aaf jiraa kennan madda baasee beeku hin jiru. Isin waliin nyaattu waliin dhugdu. Waan si dhabu keessaa baqataan iddoo sana jiru bara. Baqataa siyaasaa sitti hin fakkaati. Baqataa diinagdeetidha. Diinagdee keenya immoo asuma keessa teenyee sirreeffachuu dandeenya bara. Kana beekuu qabda ati. Ati waan tokko bukoo keenyatu siin galle beektaa? Bukoo keenyatu siin galle mee hundumaafuu asuma wayyaa jechaa harta qaba. Absolutely, I'm quite sure. Amma waan siin galletu jira. Wanta siin galle kana immoo akka si hubachiisuu danda'u. Wanta siin galle si hubachiisuuf baay'ee yeroo dheeraatu qaba. Wanta siin galle kana maal taatee rakkoo jira? Rukuuti moo iyyan dhagaa jira? Kanuma wanti siif hin galle isa kanaadha. Akkamitti kana keessa jiraachuu filanna? Filannoo keenya akkamitti ta'uu danda'a? Biyya akkasittiin gurra namaa irratti amma na gurri koo duudeera. Si gurri keessa banaadha kanaaf dhagaa harta. An garuu gurri koo duudeera waan dhagaa hartu dhagaa. Eenyu fayyii kan walii jijjiisaa jiru? Eenyu itti mana gaafattaa? Obbolaadha. Obbolaadha maal gochuu dandeessa? Kophaa gochuu dandeessu baas. Maa gochuu dandeessu naan jettaa? Gochuu dandeessu. Mannee birmannee fira koo isaanii birmannaa malee akkamitti numaa gochuu dandeemu jetta? Anatu? Yaa! Ana moo? Waan tokko sitti moo? Dhugaan jiruuf haalli kee baay'ee wal faalleessaati. Tasgabbaa'ii sammuu kee deebii hafuura kee mooraa kana keessa baasu. Maaloo hin qoosiin dhaqnee birmannee tura rakkoo isaan irra jiran dhaqnee adda baafanna. Maaloo yiicha hammachaa jira ka'ee dhaqnee deemna. Waan tokko sitti moo? Tasgabbaa'ii. Wanti hundumtuu akka jettu fa'iisa qabu. Wanti hundumtuu jijjiirameera. Guutummaa guutuutti wanti hundumtuu jijjiirameera. Waan tokko dhugaa tokko sitti moo jechuudha. Annee qaqqabnee qabbaneessa jedhan kumaatamee hedduu achitti hafe. Kanaaf afaan kee qabadhu mooraa kana keessa kan bahi namni biraa hin dhufu. Alli kun gurra qaba waan ta'eef of eeggata. Alli gurra qaba. Itti bara dulirraa amma bayyanannee jirra. Amma tumtu nagaadhaan. Suma shakkaara deebee rakkoo sammuu qabdaa. Si dhukkubaa. Dhukkubii qabdaa. Wanti hundumtuu jijjiirameera. Kan rakkichi immoo rakkoo nu furuu dandeenyu miti. Maaf gidduu rakkoo si barbaachisa. Yeroon isaa yerootti qoosan miti. Yerootti waliif birmatanii lubbuu walii oolchanidha malee. Nama qoosni sitti fakkaadhaa boonaa. Maal taatee nama miti bineensi walii yaada bara. Bineensa gaanni namaaf bineensi wal jijjiireera. Bineensa amma akka keenyatti yaaduu jalqabe nuti akka bineensaatti yaaduu jalqabe. Safuu bade nu safuu dhiibne bineensi safuu qabaate. Hayyuu waan tokko sitti himu kuni gantummaadha. Eenyutu? Anaan gantuudha jirta? Gantuudha. Anaan gantuu jechaa jirta. Anatu gantuu ta'e. Isin gantuun taane nutu gantuu ta'e galagalchine biyya keenya keessatti mana keenya keessatti biyya keenya mooraa keenya keessatti galagallee gantuu taane jechuudha. Waan tokko sitti jechuudha. Dur ollaayyooyye ollaa birmataaf bahayyooyye lixaa birmataaf kibbaayyooyye kaabaa birmataaf amma garuu kun hundumtuu hin jiru. Eenyutu isin barsiise? Eenyutu bulisa kee faana diina si godhe? Eenyu akkasii jedhu barbaada. Maal barbaadde barbaada? Maal akkasii jedhu qofa barbaadaa jirta? An kana qofa naan gallee. Sitti moo barsiisaa keenya warra barbaada. Isaan atta gaafachuu dandeenya. Isaantu nu barsiisa. Barsiisa baddankaa kanaaf bira xurooftanii. Namoonni iddoo kana waliin dhaabbanne waliin falmaa jiru. Lubbuun nama meeqaa akka darbaa jiru beektaa? Ana maaltu na gasha bagoon barbaade yoo ta'e an hayyuun jiraadhee jennaan an jiraannaan maaltu na dhibu. Ammayyuu yaada kee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kanuma jiraachuu hin dandeenye kanuma. Wanta bira tokko hin warra akka keetii kana faana jiraachuu. Jedhi sirriitti iyyuu. Hinuu taalte gaama jenna kun. Gubatteen beektuu abiddatti kaatedha Oromoon gaafa mammaaf. Sila sanatu keessa jiru maalitti beektuu maal beektu? Akkatti jiru nutu beeka. Akkatti bulle nutu beeka. Garuu mana keenya dhuftanii gantuu nuun jettu nutu gantuu ta'a biyya keenya keessatti. Maal jechuudha? Maaf hin jiraannu biyya keenya keessa? Jiraachuu maaf hin dandeenye? Maal akkan godhu barbaadde? Maal akka arraba korraa maal akkan raawwadhu barbaadde? Hin hamne. Malo nana jisina. Wayo. Malo. Ayuko. Enggak. Opsi. Dane, hinjiru. Mani. Hinjiru. Baay'ee opsi. Enggak. Midhamni kan uffata kaamuu hidhamni. Maaloo naa qabu kan maal biraa hojjetta? Malo nana jisina. Malo. Opsi kan. Ani mee kana jedhu karaa irreebamni. Dullaa babalatanii ittiin walitti tumanidha. Maaloo utuu hin naqin jedhu dhaqee isaati. Utuu hin naqin immoo lubbuun isaan galu. Nama dhaga'u mataan isaa dhagaa. Naan gubadhe.
Akkas ta'uu gootti waan hin gaabbu sitti fakkaata. Cabni koo kun har'aan fayya. Boriitu deebi'eetu fayya. Lubbuun bade garuu deebi'ee oola. Atammayyuu yaada keenya jijjiirame gocha kee kanatti hin gammadde. Maalati nama akkasiin jedhaman? Gocha kee kanatti namatti akkamittiin gocha kee kanatti gammadde? Obsi. Ati nama cimaadha. Ati ofii timirtii guddaa qabda natti fakkaata. Nama dhukkubsachuun illee barataniifis miti ilmoo ko. Obsi. Afachu. Amma fa'i. Isinis warri waa beektu jenna akka taatuftu. Lullee gaa waanuma sirrii isinitti dubbanne. Lulaa ga'uu diddan malee. Qabisa alalli guddaan. Jalqabuma utuu nu dhageessanii obboleessi kee kun maaliif caba ture? Hagaa kanuu koo. Si warra koroona liqimsan utuu dhageenya irra ta'e silaa inni haafu dhiibbaa kana naa tolcha. Ameerikaadhaa dhufeef diyaaspooraadhaan kan namni gatiin kee kanuma amma namni eenyuutu boonaan gara ta'eef hin jedhu kana bu'aan kee kana taate anaaf biraa gubate Namni koo bu'aa koo hin caalu. odeessoo oduun keessa ijoollu. Waan tokko sitti himu waan akka keetii kana afaan jiraachuu of ganuudha. Amma deebitee gantuu naan jedhaa. Gantuudha. Gantuudha. Argita miti kana bu'aan kee dhaga'uu diddee inni takkatti si fiisu wanta hin beekne keessa dhattee galte yeroo kana taatu kana bu'aan kee caba kee malee waan tokko iyyuu waan buufatu. Sababa walitti hidhina ta'uu keenya nama meeqatu nu gidduutti miidhame lubbuu meeqatu nu gidduutti darbe wanta kana seenaan nu gaafata kan waaqayyoo dhiibne silaa dhaloonni amma seenaa hojjechuu miti seenaa iyyuu dubbisuu dhiistaniitu. Kan odeessista akka kumaan seenaa itti seenaa warra du'anii warra jiranii haasofta seenaa warra du'anii yoo ta'e isaan sila du'an seenaa warra jiranii yoo ta'e jechuudha seenaa warra jiranii immoo kan warra du'anii utuu dhaabbiitti utuu lubbuun jiranii seenaa warra jiranii warra du'anii kana maal barbaadde? Waan tokko sitti himu dargaggeessa warra keetii kana afaan jiraachuu of ganuudha. Amma deebitaan anis amma na biraa baate daqiiqaa muraasa keessatti gantuudha naan jettee kaatirattee kaata'uun kee waan dhugaa tokko gaafa sanitti maaf nama nama beektanii maaf gara gantummaatti gara dhiphummaatti. Gantuudha. Haatu gantuudha. Sittani maal dhagaye ati jalqaba of ta'e ofiin ta'e ofiif ta'e namni nama biraatiif ta'uudhaaf jalqabuuf ta'utu sana jiraata. Si gala wanta sitti dubbachaa jiru siif jalee malee homaa tokko miti. Wanti ati natti dubbatu kun hundumti isaa naa galaan jiru. Wanti ati natti dubbatti hundumti isaa jechuudha anaaf gaaffii. Wanti tokko wanti anaaf ifataa jiru hin qabu. Waan naan galle kan dubbachaa jirtu ofii keetii Yuusiif galeera naan galle naaf. Meedhaa qabi meeqa? Akkamitti siif hin galu? Afaanatti beektuun sitti dubbataa jiramti? Silaas garaa keetu jabaadha malee. Isin hin beektanii isaan hojii isaan beektanii isin nama dhaga'u mataan isaa jabaadha. Akkuma lafuma jiraatan sanatti yaadeetu nama dubbata nama yaada. Jabeessi naa qabi meeqa? Silaas siifi fakkaattoota keetiif hin galu. Garaan keessan jabaateera. Jibbaa fi qoqqooddaan guutamtanii. Ija maaliinis argitu? Gurra maaliinis dhageessu? Sammuu cabe dhidhiibuurra harka cabe dhidhiibuutu salphata. Ofiin ta'e namni jalqaba nama biraati. Si eegaarra.